Agenda caatii anamiti kan gara social media fide kan gara social media fide Muhammad Bayaani especially gara TikTok kan fide gara TikTok fide alima sana arabdi obbolesa ragaan kiyya maaliin ragaan kiyya maaliin video lafa jira si waraabe guutuusa bo obbolesa abanaan diratti namni bo anaaf fide moo sheejicha keessanii fide oo dhaggeeffadhaa namni kuma lamaa fi dhibbi sadii obbolesa waa'ee caatii anaaf fide moo sheejicha fide dabareen kan koodha narra cubbuun kaayin gaa kijiban kaayini aniin anaaf dubbate moo sheekaa dubbate dhaggeeffadhaa ila eenyu kan namni biraan keessa jiru yookaan kaliifoo yookaan obboleettii keenya bareeddu min dhaggeeffadhaa naa deebii keenya dhaabadhu maasofsiisi okay tole waan inni siin geessa naannamtichaa dubbate moo anaatiitu caatiin obboleessoo biraan keenya Muhammad Bayaani irraa haase Ahmad nani dhageessaa miti dhagaan jira dhaggeeffadhu abbaa koo Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu akkisi jedheen Facebook irraati namni jalqaba gara TikTok ajandaa kana fide sidha malee namiti kan ajandaa caatii fide ati fide maayikii qabadhate maqaa profeessummaatiin deemni maayikii qabadhu taa'e okay Muhammad Bayaan maayikii qabadhu obsi tasgabbaa abbaa namni ajandaa caatii yaa obboleessoo suutan sitti haasawaa jira Ahmad namni waa'ee caatiidhaa jalqaba miidiyaa irratti baase eenyuun siin jedhe galatoomi ulfaadhu okay Facebook irratti moo TikTok irratti yaa obboleessoo TikTok irratti namni waa'ee caatiidhaa dubbate Muhammad Bayaani Hamza dhaggeeffadhu namni jalqaba gara media Facebook irraa moo TikTok irraa nagaafatte ani TikTok irratti kan fide jedhe TikTok irratti kan fide siti nama TikTok masana irratti eenyu fide eenyuun siin jebar siti fide TikTok irraa Ustaz sidriif ne bannu Ustaz Ahmad Ahmad Jaal ibsana dhagaarta Ahmad Jaal ibsana ni dhagenya Hamza wajjin wadda Ahmad bi jedhi takkana dhaggeeffadhu Jaalibsa siduu kanaasaa takkaa rabbii adina dhaggeeffadhu ani namni gara TikTok fide Facebook irraa Muhammad Bayaanidhaan jedhe viidiyoos hojjedhee kaayera tokko dhaggeeffadha lammatti laal walla geeffannee waliin na xumursiisa namni gara TikTok fide isa wallahi TikTok irraa Facebook irraa namni TikTok fidan jiru Jimaashee jechuun miidiyaa TikTok irraa fide TikTok irratti qacam godhan dhaggeeffadha cubbuun narraan kaayini jaalibsa waati rabbi sodaadha jaalibsa jechuun maqeetiittu TikTok irra leebide TikTok irratti qacam godhan siin jedhe Jalibsa humnaan haasoo moo mana kana humnaan haasoo qoy humna moo taraadha maarree kan na xumursiisi dura Ustaz Ahmad Hamza wajjin haasoo hin dandeessu nama kabanya Siif Muhammad Bayaani barbaadaa jirani bar ni dubbat isa bakka buufanne Hamza bakka buufanne haarati Hamza qabamna waan chalamanja jaalibsaa bakka Hamzaan bakka keessan lamaan takka bu'uu hin danda'u ani sin lamaaniin hin barbaadu tokkoffaa Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu namni jimaa qaame haadha isaa fi haadha manaa isaa addan baasuudhe viidiyoo sanan barbaada isa jalqabaa bakka itti akkasedha tokko siin immoo na dhaggeeffadhu maal jette namni jimaa qaame haadha isaaf haadha manaa isaa adda hin baasu jedhe Ahmadina jette bakka itti akkasedhe viidiyoo naa agarsiisi fidi hawaasa kanarratti hin dhiifama gaafa kunoo viidiyoo kee namban amma maal jette barsi naaf hin galle maal jette namni jimaa qaame haadha isaa fi haadha manaa isaa adda hin baasu jedhe Ahmadina jette eessatti kunoo siifin fida viidiyoo taa'e gad siifin fida viidiyoo ati namni jimaa qabe jaartii isaatii fi haadha isaa adda hin beeku hin jenne maarree akkas jettee na itti mini
Simiti kana Ahmad akkas jedhe. Maarreen jenga qoy namni jimaa qame haadha fi haadha isaatii fi jaartii isaa addan baasu hin jenne. Hin jenne. Viidiyoo fiti. Dafi. Ni kakattaa. Wallaahi hin jenne viidiyoo fiti. Ni kakattaa. Wallaahi hin jenne. Dafi. Haa jaartitti hidhamuu hin danda'u. Dhaggeeffadhu elaa dhaggeeffadhaa joo. Elaa na dhaggeeffadhu. Mee viidiyoo banadhaa isin. Namni Waboonaa deemsi gaa jaartitti hidhamuu hin danda'u. Elaa kun namni jimaa qabame haadha isaa fi haadha manaasaa addan baasu jedhe Ahmadii jette. Rabbiin islaamummaa naa kenne narraa fudhatu wallaahi hin jenne viidiyoo fidi dafi. Boo amma barlaa waa hedduu dubbatti amma kan irraa si gaafadhe. Jaartii isatti hidhamoo. Jaartii isatti hidhamoo. Jaalibsa siiniin gaafataa jira. Akkasuma jedhe Muhammad Bayaan waan sobaan irra kaa'e naa gaafata. Eshi Ustaz Bayaan atillee viidiyoon as bahi mee viidiyoon. Wallaa waan sobaatu. Mee osoo isaan hin haasa'in dura carraa tokko naaf kennamee jira kan dhiifama. Gaafiin inni mana guutuudhaaf qabu suuraa Qur'aanaa suuraa Yunus ayata 59 hanga 60 dhayneetiin waan takka irra isinii dhaqee achi boodatti deemtan. Allahan subhaanahu wa ta'ala akkana jedha Qur'aana keessatti. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أكجئين هم جرى نغرتني وديسا رزق ربي سني بوسي كلمة تقري خاتني حرام جدني حلال خن جدا ربي إسني حيامي جاء ربي ayata kana shaytichi professor Efin Jawsan hin dhageenye na fakkaata takkaani dagate takkaan baranne ta'a am ala Allahi taftaruun moo rabbirra kijiba keeysanii jeen rabbiin jimaan akka meeyruu fi akka jiru wallaaleetii miti kan bira kun waliigallee tanaaf obboleessi keenya Ahmad wanni nimma haasawaa jiru dhiigoo yookaanuu aara isa jiru bahuu fi malee ragaa tokko isaa fi shayni isa jala deemullee ragaan qaban waan kana haraami jechuu irratti haraam jechuun waan rabbiin haraam godhe qofa si galee fakkeenyaaf amma yoonii fi lafaa keeree fuun tana ganamaan tana jawween faxara nyaadhee dhufe isiniin jee shook ta'uu dandeessa yookaan coraan sura isin jechuu danda'a. Si galee rabbiin waa hedduu rahmata keenyaaf irraa usee jechuudha. Namni kanumatti lafaa ka'ee haraami jiru ani lakki ka haraam jiruun deeggaraa ka jiru aboo rabbiin osoo qur'aana kanarraa isin alam takun aayaatii tutlaa alaykum fakuntum bihaa tukadhibuun jaa rabbiin waan inni kiyya isinirra qaraamaan turre aayata kam آية ربي القرآن قيسة دبته ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال أكل ملا فاقاتني حرامي في حلال الرب قيسني وانسني فاقاتين جينا جاء سيقاله لتفتروا على الله الكذب رب الرخج بخايولا ربين حرام تهوسا ولا كفارة أركمو ونفني وانغرا إسانغو غرو sheekotiin nama biraa gartee Itoophiyaa tana keessa sabaa saddeettamii sadii jira. Hundi ulamaa'ii qabanii ulamaa'in takka gartee waan kana maqaa kaastu hin jirtu. Warruma gartee Oromoodhaa garasaa qabeenya waan kana hin qabne ganda biraarraa ka'eetu waan kana dubbata. Fakkeenyaaf ulamaa'in biituu guutuun beeytuu akka biyyaatti gartee ulamaa'ii ta'uun isaa appruuf ta'e warri akka gartee Sheekh Muusaa Suwaalaa Rabbi rahmataa godhuu fi baabaa keenya Adam Tuulaa warri gartee lubbuun jiru akka gartee Shaamoo Watar ulamaa'ii addunyaan beeytu ta'a addunyaan correction irraa fudhattu ta'a addunyaan gartee gizee mujallada adda addaa waa'ee gartee quraana tafsiiraa kanarratti barreessitu irraa correction fudhattu ulamaa'in tun jimaa hin haraameessine
sirraa ka'anii jimaa kana haala meessanii yoo halaaltan taate wanni jiru fakka tuffinuu qabanii hoggaa gartee waan kana naanneessanii wanni kun gartee karaa seeraatiinis harma fadheenuu gartee waan kana difeendu godhuun ni dandeenya ni dandeenya. Haa ta'u nama gartee waan kana diipilii irraa hin beekne wajjin haasawuun xiqqisho ani nama uffachiisa mootummaanuu gartee nama kana biratti goonee waan kana irraa dubbachuun gartee nama akkasii saniifuu warri gartee waan kana jimaa kana tuttuqu hedduudha turanii jiranii. Yeroo hunda bika takka irraa kaati warri jimaa kana tuttuquun ammoo bakki isaan itti baratanii namni isaan gartee jala ta'anii baratan bakki isaan itti baratan bakka jimaan kun qaariyaa isaanii baasee hanqa mujalladoota jiru hunda fixanii biyya san keessatti gartee aalima ta'anii sadarkaa aalimummaatti bika dhalatanii deebi'anitti bika jimaan kun itti qamaamuu fi limmanni yookaan gartee qabeenyi jimaa kanarraa argamu isaan nafaqee isaan barsiiserraa gartee argamu yeroo hunda wanni kun deddeebi'ee dhufama waan kana waan gartee keessaan irraa dubbannee seera qabachiifnu ta'a. Haa ta'u nama gartee waan kanarraa hin beekne wajjin dubbachuun xiqqoo ni ulfaata. Waan kana akkasitti ilaalcha keessa galchaa dhifama. Galatoomii Profeesar Asfaqiyyoo Faaddoo waan bareedaa jette. Ani wanni niin barata akka isiniin jechuuf obboleessa keenya Ahmad Hussein Arabuudha. Illee tukkana godhaa jira. Illee hoggaan isiniin jiru aaraan dubbachuu jira malee haqiiqaa dhugaa san dubbachaa hin jiru. Silaa haqiiqaa dhugaa dubbatee Quraanaa waliin haasawinaa jechuudha. Siigale. Egaa lakki Quraanni waan gadi gadiin ibsineetiti rakkoo waa ibsuu qaba yoo kanaan jiru taate dhufeena wajji haasawuu danda'a. Garuu immoo zaahirri wanni lafa jiru warri waan kana haraami jedhee ajandaa godhatee ummata waan kanarraa qaceellotti akka galiin isaanii waan kana